mana si wajjin ijaarte hoggaan mana si wajjin taabde ka isii akkam goote jedhanii ennaan dhufee tokkokkii irratti natti barreesse ani ifati islaamaaf kiristaana addunyaaf akhirattu waliin arginu uffata kee qabeenyaa kee ergii fuudhii naan jedhe jennaan ani bakka mucaan kun kana hunda naanna kayyana kana hunda naganan seene isani horii gurguree isa wacii taasifate irraa waan qoodan jedhe malee kana hunda ullaa nagalchan seene birrii 150 har'a Itoophiyaa keessatti sangaa tokko bitaan jiru hundi keessanuun beeka la waasittima waa'ee maallaqa herreegaa irratti waasittima sirriidha yaadni kee garuu ammaan hin asabin yeruma itti ergite sanaan asabi malee waggaa 4 dura ergite wagguma 4 dura 150 maan godha jiru waa waggaa 4 duraatiin asabi sigalee waggaa 4 dura ergite malee yeroo ergiteen asabi maaliifi yeruma sana waa bitee yeruma sana ergite waan ta'eefi yeroo sana irra dhaabbadhuuti asabi yeruma ergite sana ani waan balleessini hammasi obboleessa koo ani hammasi yoo hin midhamne ati badii qabdaa yoo jettani okay rakkoon qabu garuu an rabbii biraan dhabu waan ani dhiifama yeroo tokko madaamiin dawwalaa okay ma bakka ifaara qaakashee ni mataattus kunoo ilma namaati maameen nagaaramti jaarsummaa keenya keessa dubbataa ture intalli kun isa simmataa gadhiiftee kaate kana haasaattu jechuudha nama shari'aa qaadii dhaqee ni kaabuu fadhadhee haasee waame haasaa ture an ergiin waasii waliin haasofne maatiin nikaa kana xumuree waraqata siidaa kennee qabeenya waan jiru hirattee kaatee amma siidaa waan damma gootee takkaan nikaan laman kennamu tokkoffaa irratti si galu yoo aadaa kee irratti waan ati baaftuun badne malee aadaa koo baattan qabaan donkorumaahi nikaa ka maatiin taa'ee qabeenya jiru qoodee saaxinii qabee wombarii qabee horii qabee waan jiru waan fokkaatu beekaan biyyaa qoodee nikaa kennee fi galchine kana qoodeera tidaameera jaarradeen no wanta tan bajettu kun qoodameera qodaan mana keessaa manniis qoodameera maatiin walii galeera kana irratti maatii sirraa ragaa nama saditu waraqatarra jira maatii koorraa nama sadi bira irra jira waraqatarra sin jedhamti ma isin amma sitti maan jirtu amma si biratti ndawwal mee koy dhagayi wal biraa gallee jira dhaggeeffatu tokkuma wanti si galu mucaa kana deeffachuu hin dandeessu mee waa ammaaraacii tokko si gaafanna utuu wal deeffattanii kam jettu akkuma waa'ee deebii si dhaggeeffatu tokkuma muhitii qabsiin dalagana dhaga ilaa sitti nema yaada taraanuma dubbannaa meeqoo isan karaa jiraani saayinaa isaa jiraati obsati amma uti si galuu qabu kan na kabaju kan na beektu akkaataa koo beektu fuudheera beeki dhaggeeffadhu dhiifamaa jini waa'ee walitti deebi'uu jaarsi guyyaa tokkotti firmaa beeki guyyaa 2-3 walitti deemee soddaadha walitti deemee kabajaadhaa walii kennee irraa fuudhe malee akkaniif si miidiyaa irratti haasa'arruu miti akkasiin haasa'attu miti miidiyaa irratti bibi ayyee waasi gaaf ayyee intalli kuni biyyatti gaama toora bitee suuqii galchee jedhaarti kuni na sababne jedhaa jirti suudaanii waliin turtanii tarii bifa ijoollummaa sitti qayyaratteetti utuu si faana jiraattu heerumuu dandeessi gatii si faana kaffalteetti si jaallachuu dandeessi waggaa dheeraa si faana lakkoofsifteetti utuun heerumuun teesseetti tarii hireensisichi akka turaa ta'uu dhiisuu malaa fuulli sii tarii akka gaafa argiturraa ammallee bareeda jirti garuu jijjiiramuu danda'a miidhamteetti wanni jaarsi hin beekne immoo waan isiin dhuunfaatti sii goote bakkeetti gatte maaliif fuute silaa fuuti kennuullee dhiifama wajjin haasaa amma wanti si galuu qabu dhiifamata haasichi kuni birriidhuma siitin biyyaa ba'ee barinne birriidhuma kootin biyyaa ba'ee dhaartu barsiin biruma ba'u waatti dabalteef natti himteetti qaleessa kan siitin baate biyyaa Sudaaniidha birrii kootiin Sudaaniidha galee waggaa biyya birrii kootiin jiraatee birrii kootiin biyya bahe rabbiin harka qullaa si haa galchu. Gaafa inni biyyaa bahu birrii ergise taasiseet. Motorii kana saa waliin bitan gurguree biyyaa beekamu tokkummaa.
qoodane jira jira saaf qoodane Laki bo radbatu barechi. Sirriitti irraa qabi. Kuma. abo ay rakko mana rakkisu Ilyas Maayid Alta kokam. Tamiratis obboleessa kiyya Ismaa'eel. Waan kan jedha. Hunda keenyaaf akka dhaamsa ta'uuf namoota bultii qabanus kan garaa bultii ijaarratanuuf. Alaa Ismaa'eel ati ilma dhiiraati. Mucaan kun intala dubartiiti. Dalagdee sumni haqa sibiraa qabdi taanaan dhakaa cabsii kenniif. Kanan siin jedha. Hin dandeessu taanaan hawaasni nama 1,000 wayita sirra jira si gargaaru haqa mucaa kanaa galchi. Araan na tabu haqa sirraa qabdi taanaan. Fuutee miti? Fuutee jiruu kee jiraadhu mirga keeti. Barbaaddu isii warra lammaffaa godhattee jiraachuu dandeessaa. Barbaaddu isiin barbaadu dikaarraa buuseera nama biraa wajjin hin jiraadha yoo jette haqa sirraa qabdi taanaan isa atiif rabbii walitti beeytanu. Ela tokkummaas miti hawaasa sirraas dhiisi. Maatii siis dhiisi. Maatii keetiis dhiisi. Haqa sirraa qabdi taanaan isa rabbii si argu qofa haqa amma kana narraa qabda yookaan amma ne motora sana kaffali faasa gababa waa isin motora si bitte sana waan maatiin hin beekne sana kaffali rabbiin sodaadhu. Dhiifamaa jiniin Mucaan dhaggeeffadhu tokkuma ta'e dhaggeeffadhu waan sitti hima. Yoo nikaan biyya keessa intala lama kennamaa jiraate dhugaadha nan kenna. Nikaan kennamee qabeenya waan jiru fudhattee Namichatti maraattuudha biyya namichatti na maraattuudha ati biyya qobaatti qabnaa nuti. bakka wanta lama naasa'u maatii Qobaatti qabnaa rifati biyya. dhagaye. Kabajaa walii kenneemti maatii kootti argitee qaxxetaa yoo liitoorkiin leen hojjenne qaxxetaa maatii kooliin maatiin siidha kan akka firmaa fuudhaniin hin fuune haa jedhanu sanaan boodaan firmaa Yeroo ati Maame koy Ismaa'eel qajeelfaan waan si qajeelchu waa himaati dhiisi. Gaafa mucaan kun waa horii sitti ergatu abbaa manaa koo teetteeti malee maatiin marreettee sitti hin ergan. Kaniif ati rabbiin sadan qofa walitti beeytanu haqa sirraa qabdi taanaan isa rabbi si argu qofa kaffalii fi mucaa kanaa yoo sirraa qabaatu. Yoo narraa hin qabu jettu immoo gaafa usbaata kun jedha gaafa katamaatti gaafa katamaa galee akaayii nyaachuu shiroodhuma nyaadhaa motora naa biti azaraa jettuun sana birrii waa tokkoon qabdoo maalin biyyaa baate isin motorii si biteennaan motorii sana gurgurtee biyyaa baate mite. Habibi isa haasaa mi'eeffachuudhaan namni miidiyaa irra dhufee akka barbaade haasa'u fedhii kana wanti hin deebisu hin jiru. Dhagaa isitti nima. Mee lakkoofsa maatii keetti kenni yeroo tokko bifa jadi ilaalan hin ilaallaa. Meen dhaggeeffannaa lakkoofsa maatii keetti natti ergi giiftiime. Abu'an na rakkibta wallahi billahi. An la waa'ee bultii kana booda natti hin fidina. Wallahi. Ela tokkuma wanti sitti dhiifamaa jiru waa sitti moo? Qaxaroo qabii. Soddaadhaan beek soddaadhaan tokko fudhateera. Soddaa biratti kophaa wanta hafsiiftu hin jiru wallahi wanti si galuu qabu. Yoo dhuguma firmaan kennameera maatiin kun bu'ee goda keenya iddoo firmaa fudhate kanarratti maatii koo waliin haasa'ee hin fudhanne firmaa qabeenyas uummanni gammatee naan kennine yoo hijedheefi dhugaadha. Maatiin si maatii koo bira bu'ee sitti dawwalchiifame hin kennamne hin fudhanne yoo jedhe sirriidha. Garuu immoo wanti addaan dawwalchiifame ammas immoo sirreeffadhu. Waa'ee qabeenyaa mucaanis mormine fudhanne hin jenne. Qabeenyi naa kenname qabeenya lafa jiru yookaan birriin kaashii itti baasee itti ergee osoo hin taane qabeenyaa lafa jiru yaadni si galee. Obboleessa keenya mucaa kana waadanuu miti. Waan dabarse keetiyyuu qixxee dabarse keetiyyuu maaliin miidhee jettu waatti himna. Waa'ee bultii kana keessa illee badaa amma kana seenuu ganaan fuudha. Ganaan illee bultii hodhadha waan ta'eef badaa amma kana gadi fageenyaan seenuu barbaadu. Garuu wanta si dogoggorse tokkotu jira. Intalli kun warra kee turtee bifa si ijoollummaa waggoota dheeraa sitti kaffalaa turtee gatii sitti kaffalaa turtee tarii simmadaaltu akka ati yaaddetti. Simmadaaltu gaafa hin jedhu amillee si tuquu barbaade miti. Akka ati yaaddetti simmadaaltu ta'uu danda'a yookaan bifaan yookaan amalaan yookaan qaamaan tarii akka ati yaaddetti simmadaaltu ta'uu danda'a. Garuu gaafa rakkoo keessa jirtu gaafa Itoophiyaa, Suudaaniif Itoophiyaa biyyoota rakkoo keessummeessuun Afrikaa keessatti sadarkaa qaban keessa jirtu mucaa kana jaallattee maallaqa ergisiifattee wajjin jiraataa turtee motora bichisiifattee suuqii galchisiifattee waan maatiin hin beekne qabeenya maatiin hin beekne jechuudha. Birrii si ergitee waan maatiin hin beekne si gargaaraa turte amma biyya xiqqoo jijjiirama qabduu fi gara ishaatti gaafa darbitu sin beeku jettee haadha manaa kan biraa immoo kan isii caaltu argattee bifaan isii caaluu dandeessi qaamaan isii caaluu dandeessi. Kana argatte quufa keessa argatte nama qaamni isaatti tolee jiru rakkoon dabarsine
Atillee dhuftee bilchaatuma gaarii argattee lakkii ati nama madaaltu jettee rakkoo keessatti innaa rakkoo waliin turte dhiiftee gaafa rakkoo wanna hubachuu qabdu mucaan kun badduu ta'uu dandeessi. Nama sin kabanye ta'uu dandeessi. Nama maatii kee hin kabanye ta'uu dandeessi. Gaafa rakkoo garuu kana hunda dandeessee wajjin teessi. Waggaa dheeraa Suudaanii keessa, Itoophiyaa keessa. Eega eenyu dhuftee tarii sin madaaltu argite. Dubaay eegara ta'ee akkasiin sin madaalli argite jechuudha. Eega Dubaay geesse. Kana dura sinuma madaaltii wajjin teesse. Yoo sin kabanyellee yoo si xiqqeessiti taatellee kana dura nama madaalti jettee numa wajjin teesse. Innaa kanaafi mucaan kuni qabeenya maatiin hin beenne achitti illee dubbata dhufu matoora sii bittee suuqii sii galchitee samanaaf horii saa mataa jaamu mataa saa torba ta'e jaatee shan ta'e hin beeku. Waa'ee sana caalayyuu matoora illee sii bittee jiraadhu siin jettee suuqii illee sii galchitee tarii sii hawaaxa'uu didee kana hunda dalaktee obor miidhamtee obboleessa kiyya kanarraa waa deebifteef waan maatiin hin beenne isa walii galtan sana akkuma sanatti taa'e. Dhiifamaa jiin tokkummaa waan biyyi hin beenne ati akkamitti beekta? Waan biyyi beeku bahee murteeffateera murteessee adda nu baaseera. Biyyattiin teessee argite yeroo ergitu biyyattiin teessee argaan turre akkasii. Maamee wayitu jira waan hubachiisa sirrii jedhe. Wanta biyyi hin beenne wanta hin beenne warra rabbi tokkichaa fi lammantu beektantu jira. Warra abbaan kee hin beeku abbaan ishee hin beeku. Haati kee hin beektu haati ishee hin beektu ani hin beeku. Garuu siif isheen rabbi ka beektantu jira. Baasii isin sitti baafte. Sii galee baasii isin sitti baafte jechuudha. Mucaa kana jibbitee dhiiftee haadha warraa biraa filatteetta nama madaaltu jettee dhiifteetta waan